hayyoota Oromoo kanneen mana hidhaatii bahan sababeeffachuudhaan morkatoo kaameraa banii yookaan bahi waa lama qaba. Namni mana kana seen warra kaameraa banuu qaban. Kaameraa yoo hin banne there is nothing, no room. No room. Bahiti deebi kaameraa banaati. Galatoon kaameraa banuu keetiin. Baga gammaddan, baga gammaddan, baga gammaddan, baga gammannee baga rabbiin hayyoota Oromoo kanneen badii tokkoon malatti mirga saba isaaniitiin falmachuudhaaf hidhatti guuraman baga rabbi baasee baga rabbi hiikee Oromoonni mana hedduu keessatti bakka hedduutti mana keessan keessa teettanii hidhamuu hayyoota kanaatiif hidhamuu hooggansa kanneeniitiif please dukkana keessa ol taatee si baasaa dukkana keessa nama barbaadu namni ifatti bahuu qaba. Nobody namni dukkana keessa taa'uu qabu. Namni asirratti live linkii isin share godhee jira. Linkii share godhe kanaan seenuu warri barbaadan. Linkii kanaan seenuu barbaadan taanaan marii hadhaa irratti yaada kennachuu barbaadan taanaan live dhufutu dirqama ta'a. Dhossaa tokkoon malatti live argamuu qabdanii live argamuu qabda yoo jedhu fuula kan kee uffachuun hin jiru, haguuggachuun hin jiru, ergaa kan kee ifatti as baatee dubbatta malee dukkana keessa illee taa'uun hin jiru. Warri dukkana keessa jirtan I'm sorry dhiifama naa godhaa ifatti bahaatii sanaan argama. Yoo kaameraan keessan banaa hin taane yoo masan isin baasaa yeroo kennallee wasti hin godhina. Yaanni isin kennitanis yaada gabbataa, yaada Oromummaa Oromoo walitti fidu, yaada Oromoo walitti hidhu, yaada tokkummaa Oromoo warra mana hidhaatii ba'ee fi warra mana hidhaatti hafe, warra mana abbaa isaa keessa jiruu fi warra mana hidhaa keessa jirus kanneen hafanis warra bosona jiruu fi warra magaalaa jirus hunda isaatu yaada Oromoon uf dura akkamitti deemuu qabna kan jedhu qofa irratti kan xiyyeeffatudha. Ergaan kenna hunda dura morkatoo nama duraa taatee seentee anaa dhufuu baga gammadde siin jedha. Simaan eegala kaa nama keessummaa nama dhufteen eegalanii baga gammadde siin jechuun barbaada. Itti aansuudhaan dhugaa dubbachuudhaaf orga guyyaa Haacaaluu Hundeessaa ajjeefame Oromoonni magaalaa Lakkuu keessatti takkaafuu ammoo Minisootaa keessatti osoo waa takka hin sodaanne, osoo kuni waan kana hin jenne, osoo kuni qorra hin jenne, osoo kuni haayiweedha hin jenne, osoo konkolaataan narraba hin jenne, osoo seera biyyattiidhaa hin sodaanne gadi baatanii qabsaa'ota kanaa fi kanneen ammas mana hidhaa keessa jiraniif bilisummaa saba keessaniitiif diinagdee keessan baastanii hojii keessan dhaabdanii COVID-19 osoo hin sodaanne sodaa tokkoon malatti namni kaameraa malee seeni taanaan yooma san baasaa obboleessi as keessa jirtu yookaan kaameraan seeni yookaan right away baata. Kana wasti gochuun barbaadu. Sorry yooma gochuu hin danda'u. Dukkana keessa teettanii seenuun hin danda'amu. Dukkana keessa seenanii maqaa malee maqaas barreeffadhaa. Warri dhuftan warri asirraa seenuu barbaadan waa takka mee seera kana dhageeffadhaa. Maqaa keessan ifa barreeffadhaa. iPhone jetteen dhufin hin galchu iPhone. Bakka maqaa kan kee barreeffadhu tokkoffaan kan. Lammaffaan ammoo fuula kan kee banii kaameraa kan kee baniiti seeni. Kana lamaan hanga sirreeffannetti nagaatti. Yoo iPhone jetta taanaan sin jalaan kaasu kaameraan kan kee qopheeffadhu. Seentee kaatee daqiiqaa muraasa yoo kaameraa cufatta taatellee hin ta'u ni baataa right away. Kanaaf kan akkasitti beekama. Kanaaf gara ergaa kootti deebi'an. Gara ergaa kootitti deebi'a baga gammaddanii jedhu jechuudha. Oromoonni isteetota Ameerikaa 50 keessa jirtan Seattle irraa kaasee hanga Floriidaan baatutti kaaba Paasifikii irraa ka'ee hanga Atlantic Oceaniitiin bahutti Oromoonni Ameerikaa keessa jirtan qophiilee garaagaraa hiriirota garaagaraa bifa seena qabeessuun gootan kanneen wareegama qaalii jidduu kana keessatti yeroo karaa kana deemtan maatii keessan lafa darbitanii hawaasa keessan lafa darbitanii namni namatu seenuu barbaadaa warri jettan zoom linkii mataa gubbaarra kaahamee jira. Facebookii kana mataa gubbaarra kaaya dhaqaati achirraan seenaa gubbaarra jira. Linkii kilik godhi jedhani yeroo gasse. Linkii gubbaarra jira mata duree gubbaarra linkii kaahee jira.
linkii sanaan seentanii kaameraa keessan banaa seennaan bakka akkana kunoo right away kaameraa ofii banuu ol seennaan jechuudha. iPhone maqaa jedhu yoo dhufte sin galchu maqaa bilbilaatiin hin dhufin maqaa kan keetiin kootu obboleessoo mee hanga isaan dhufanitti hanga namoonni dhufanitti warra maqaadhaan dhufanii galchinaa mee hanga namoota muraasa hanga galchinutti mee isin warri nagahan guyyaa har'aa kana waan har'aa Itoophiyaa keessatti ta'e waa hedduutu ta'e wantoonni har'aa biyya san keessatti ta'e jedhamtoonni siyaasaa uummanni Oromoodhaa osoo hin eegin osoo hawaasni quba hin qabne akkuma tasaa hawaasa kana gadhiisuudhaaf yookiin hidhamtoota siyaasaa Oromoo kana gadhiisuudhaaf murteessanii warri seentan kaameraa keessaniin bal'an taanaan ni baatan. I don't know afaan kamiin akka dubbadhu naaf hin galu. Afaan Oromootiin dubbadha taanaan isinii galuu qaba. Kaameraa kan keebani Baruddin kaameraa keebani. Kaameraa yoo kan banne right away carraan haasa'ullee argattuu nama hedduutu gaafataa jira. Namoota galchaa mee seera kana olii ibsina. Maqaa keessan kan dhugaa barreessaa. Har'a booda hanga dhaallee maqaa dhuffattan har'a booda maqaa akkamitti dhuffattan. Maqaa keessan kan sirrii barreessaa. Mee namni haaseenuu isin naa obsaa warri seentan. Warri lakkoofsa bilbilaatiin jirtan lakkoofsa bilbilaa osoo hin taane maqaa keessan lakkoofsa bilbilaatiin miti maqaan keessan. Maqaa keessan. iPhone namichi jedhu iPhone irraa bahi iPhone maqaa namaatii miti iPhone kan warra Apple'ti maqaa Oromtichaatiin kootu yookiin ammoo maqaa haadhaaf abbaa kan keessii baasanii utubaa sanaan kootu iPhone'dhaan hin dhufina maqaa okay warri ay seentan ifama hojjen yaada kennachuu barbaadanii fuula dhoysuun kanan gadhaatu isin gaa hedduun namaa yeroo baay'ee bakka hedduutti fuula dhoffatee dudda duubaan koomentii qofa kennaa har'a garuu iyyuu kan isin barbaandu fuula keessan yoo kaameraa keessan kan banuu hin dandeenye yoo dubartii taate dubartii yoo taate kunooti dubartiin takka kunoo ifatti jirti wanti barbaadamu ifatti fuula as baatanii dubbachuu yoo maqaa keessan fuula keessan dhossuu kan barbaanne ani carraa kan kennu warra fuula isaa mul'ifatu qofaadha. Warri kun bilaashatti teettanii dhageeffachuu dandeettan ani hin beekaa yeroo zuumiidhaan kennan yeroo baay'ee feesbuukii warra intarneetiin hin jirre yoo isaan rakkise ay seenanii kan dhageeffatan ni jira. Lakkoofsi isaa ammoo xiqqaadha. Nama hanga 40 qofa hayyama mana kana keessa seenanii taa'uun na fakkaata. Seetingii isaa hin bal'ifnee beekaa dhiphiseetiin dhufe. Kanaaf hundumti dura bakka duratti deebi'a. Oromoon hundi bakka jirtutti Awurooppaa irraa Awustiraaliyaa irraa Eeshiyaa keessa warri jirtan biyyoota Afrikaa keessa warri jirtan Itoophiyaa keessatti handhuura Oromiyaa keessa warri jirtan warri Beenishaangul keessa jirtan warri dachii silaa ilmi namaa gahe jedhan biyya baqaa keessatti Yemen keessatti warri rakkachaa jirtan Liibiyaa keessatti warri rakkachaa jirtan biyya Arabaa keessatti mana hidhaa keessa teettanii osoo ofii hin yaadadhaan gardhaallee hidhamaan tokko waan naan jedhe biyya Arabaa keessa hidhamee kan ture maal naan jedhe nuti homaa mitii naan jedhe hidhamtoonni siyaasaa Jawaar Muhammad Baqqalaa Garbaafaatti warri hidhame kuni isaanuma baasuu irratti hojjedha warri jettanii lubbuun teessan osoo ofii keessan iyyuu mana hidhaa keessa jirtan hawaasa keessan hayyoota keessan kanneen mana hidhaa jiraniif sagalee ta'a isaaniif hojjedha isaaniif rabbiillee kadhaa jettanii rabbiin kadhachaatiin turtan keessumattuu hanga dhiyoo kan gaaga'ama guddatu gaa jedhamee yeroo sodaan turametti dhugaa dubbachuudhaaf yoo taate uummanni Oromoo qalbiin isaa yeroo dhaabattetti akkuma hayyoota Oromoo amma dura dhabne isaan kanallee dhabnaa jedhamee yeroo qalbiin ilma namaa muddamsuu guddaa keessa ga'e keessa turre mormii garagaraa mormii bifa addaa seenaa Oromoo keessatti seeraa protest gochuu keessatti waan hangar'aa godhamee hin beekne hedduutu godhame. Kana hundaa keessatti warri hirmaattan sagalee saba keessanii ta'uudhaaf warri hirmaattan yoo ijoolleen biyya Arabaa keessattu gadi baatanii isaanii dubbachuu hin dandeettan biyya kan gubattan diinagdeen illee akkamitti gargaarra jettanii warri gubataa turtan kan diinagdeen keessan illee ogaashin irraa fuudhamee bakka isin hin geenne guyyaa har'aa Oromoo hundatu gammadee baga gammaddan baga guyyaa kana agartan addatti ammoo addatti waldaa hawaasa Oromoo Washington DC'tiif warra naannoo sana jiraniif yoo waldaa kana osoo maqaa bira hin kaasin bira darbe akka Ameerikaatitti waldeenni
keessattuu maqoota namoota dhawullee hin barbaachisu. Keessattuu dubartoonni magaalaa DC keessa jiraattan, warroonni boordii sana hooggantan, ijoolleen qeerroowwanii fi qarreen magaalaa DC keessa jiraattan. Hojiilee hanga ammaa hojjetamu yeroo Oromoon bakka hundaa buqqee gama keessan dhufu haala sagalee uummanni Oromoo ittiin dhagahamu haala mijeessaatiin turtan addatti galanni keessan bilisummaa Oromoo haa ta'u. Galata yoo isinii galchu har'a gaafii Oromoon qabdutu deebi'ee osoo hin taane hayyoonni kaleessanii du'an mana hidhaa keessatti balaa guddatu irra gahama jedhame sun gadhiifamuu isaaniitiif qabsoon isin gootan, wareegamni isin kafaltan, wareegama xiqqaa hin turre. Baga gammaddan. Baga gammaddan. Ammoo gammachuun keenya kun lekkiitti godhuu qabna. Gammaduun waan tokko gaafiin Oromoo tokkollee hin deebine. Wantoonni bakka Jawaar Muhammad itti hidhameef hin deebine. Gaafiin Hacaaluun Hundeessaa irratti ajjeefameef hin deebine. Gaafiin ilmaan Oromoodhaa mana hidhaatii guuranii ajjeesanii waraabessa ittiin nyaachisaniif hin deebine. Gaafiin qabsaa'onni waggoota 150 harma muraa irraa, harka muraa irraa, waraana Walloo irraa, hangafni waraana Wallooti. Waraana Walloo irraa kaasee hanga hadha waraana hadha jiruutitti. Gaafiin uummata Oromoo yeroo sanarraa ka'aa turte hin deebine. Kanaaf qabsoo guddatu nu eeggata. Hojii guddatu nu afoo jira. Hojii guddatu si eeggata. Gammachuu qofaan hin farshaanin. Gammachuudhaan hin farshaanin. Gammachuu tee daangaa itti godhi. Gaafii kan kee ammoo hanga deebii argattutti itti fufiin dhaamsa kooti jedhaa. Guyyaadhaa hedduu dubbachuun barbaadu. Warroonni as jirtan, warri zuumii keessan bantan, fuulli keessan mul'atu. Tartiibumaan akkuma wal jaraa duubaan seentaniin dhiira tokko, dubartii tokko, dhiira tokko, dubartii tokkoof carraa akkasii kennaa deema. Kan jalqabarra seene morkatoodha. Morkatoon jiraataa Minisootaati. Yeroo ufimtan eenyuun akka taatan dubbattanii bakka irraa dhuftan himtanii yaada keessan kennattanii morkatoo carraan keeti. Yeroon geesse galatoomii duraan dursee ani maqaan kiyya akkuma jiru kanatti waan jijjiiramaa hin qabu. Duraan dursee kan jechuu barbaadu akka nama tokkootitti waan keessattuu hoggaa lamaaf urga gaafa Hacaaluu Hundeetii kontiribootii ati goote sagaleen ati ummata keenyaaf kakaaftee dalagaa turte guyyaan namaa galu guyyaa akka kanaa atuu duraan dursee baga milkooftee baga waa itti faajjisa argite garuu ammoo wanni jiraa argame jechuu kiyyaa miti. Kanaafuu akka nama tokkootitti atillee baga gammaddee hundinuu baga gammadde. Itti aansee atuu tuttuqxeertaa namoota keessattuu koominiitiin DC yeroo hiriira asii kaanee harka 4-5 achi ba'an akka waan dhimma ofiitti waan kana namoota achi dhaqe hunda sarbi godhanii nyaata haa ta'uu bakka bultii akkasuma saarbisii adda addaa hedduu kennaa turan. Isaan illee carrama kanaan akkuma tuyyette hedduu haa galatoomanii amallee waan silaa itti ifaajinsa akka argan jedha. Kan immoo duraan dursee guyyaa hadhaa kana baga rabbiin nu gammachiisee namoota qaqqaalii namoota yeroo kanatti silaa bakka isaanii malle sanitti namoota hidhaman kana baga rabbi achi isaan baase. Isaan illee baga achi baasee maatiillee uummata Oromoo illee baga gammachiise. Garuu ammoo kun ga'aa miti. Wannichi deemaaru maalidhaa amma wanni mul'ataaru dhugaadha namoonni muraasni ba'anii manni Oromiyaan mana hidhaa badhoodha. Uummanni yoo xiqqaate 100 mana hidhaa keessa jira. Yoo xiqqaate 100 fi achi oli kan mana hidhaa keessa jiru jechuudha. Eessan maqaa jijjiiransa? Warri godhatan maqaa jijjiiratan mi'uutii godhaatii seenaa. Kun marti isaa yakka hojjetanii utuu hin taane sababa Oromummaa ofiitiif hidhaa keessa jiran. Yeroo ammaa kana namoonni gurguddaan akka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, akka Abdii Raggaasaa fa'aati namoota waggaa 2-3 dura hagadhaa hidhaa keessa jiranii jechuudha. Soo isaan illee bahuu qabanii namoonni kunniin akka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa'a irraa eegalee warri fakkeenyaaf Daawud Ibsaa fa'aati. Yeroo ammaa kana waa irra jiru hin beeknu mana murtee
inni itti dhiyaatellee argine namoonni akkanaa kunnillee bahuu qabani hundisaa bilisaan bahuu qaba. Lammaffaa amma dhumarratti carraa kanaa wanni an jechuu barbaadu kaambilee adda addaa yeroo addaa keessattuu waa adda addaa galgala kan hedduu keessa deemee ilaalutti jira. Kaambiin yeroo ammaa kana garagalee iyyaarullee hedduutu jira. Maaliif akka isaan isiisan dubbiin baay'ee wannoo namatti wanna jedha. Garuu ammoo uummanni keenya waan 2018 dagachuun qabu. 2018 sirban taane sirbinee hamma barbaanne ol tarkaanfannee carraan amma nu mudatu kun yeroo waan hedduu eebjuullee namatti ta'u. So waan akkanaa keessa akka hin galleefi waan kana lafa qabsiisaa itti deemuun ammoo barbaachisaadha. Kagama biraa ammoo wanni an jechuu barbaadu dhugamaan amma yeroo ammaa namoonni adda addaallee akka duraatii miti ni ilaalan ni argan jedhee amshuur ni ilaalan. Wanni barbaachisu yeroo ammaa kanatti tasgabbaayanii wanni qara darbite abbaatti inni beekama abbaan isaanii beekama. Garuu ammatti eebalutti illee quba qabuu hin taane yeroo itti Oromoon wanni deemaaru kuni akka Oromootti waan deemaaru waan fedheefillee hojjetamu. Garuu ammoo tooftaaf tarsiimolee adda addaa keessatti uummanni keenya akka addaan harcaan akka wal jalaa hamni akka hin facaane abdii guddaadhaan yoo dalagamee jedhe garuu wanni fedhillee wanni nurraa bade lubbuun namaa akka hagammaatti bahe qabeenyi ni deebi'a lubbuulee Haacaaluu Hundeessaa irraa eegalee achiin durallee eegalee qeerroo hedduu itti dhabamu 2018 dura qeerroo maqaaf 5,000 jenna malee gara nama 10 achi ol namni dhumata. Lubbuun sun hin deebine. Adhallee achaas ammoo waggaa 3 kana yoo xiqqaate gara nama 10 lubbuu 10 achi ol wanni bade jechuudha. Kunniin hin galu. Haa taatu ammoo maaltu waan kanaaf ammoo isaan illee lubbuu isaanii sangatii itti godhuuf wal hubataa wal dhageeffataa yoo deemnee jenne. Lammaffaa ammoo miira keenya yoo qusannee jenne. Sadaffaa ammoo uummanni yeroo ammaa kana amma argutti jira warri biyya maal godhanii biyyattii qilee buusanii kaniiti ammallee deebanii waa isaa yaara arguu waan jirruufi nuti ammoo shiifti godhuu qabna yeroo ammaa kanatti. Wanni nu barbaachisu maali cadhibneetu onnoo dhiibuu qofa osoo hin taane tokko biyyi sun nuti biyya ijaaruu qabna. Fakkeenyaaf Abiyyi nama miliyoona tokko waamee miliyoona tokko waan bal'aa haasa'uu hin dandeenyu nama tokkoon gabaabsii ergaan illee gorsi illee yoo ergaa qabaattan lama yoo gorsa qabaattan lama dhimmoota biyya ijaaruu ittiin dhiyaanne Oromoon biyya ijaaruu biraa dhiisaa irraa deebi'a. Ni bu'a waan kaaseef qaba. Nu amma tooftaan nu barbaachisa gaaf jenne sirba qofaa miti nu barbaachisu. Sirbaa fi lafa dhiituu immoo shinkaanee ammallee aarsaan hin barbaachisu kan fali miti. Garuu wanni godhuu qabnu maal godhuu qabna akkamitti yoo deemne kaambii adhiyitu waan amma deemaa jiru kan irra aanuu dandeenya. Sila sirbumaaf lafa dhiituu fi fokkormu qofa akka 2018 akkasiin deemnamoo tooftaa biraa kan jedhu uummanni keenya bakka jirutti hubachuu. Lammaffaa ammoo sadarkaa uummata Oromoo keessattuu mooraa qabsoo Oromoo keessatti walitti addaan diigaa wanni yaadame kuni akka milkoofne wanni godhuu qabu maali? Warri hidhaa jiru sun bahuu qaba. Akkuma gaaf duraa Firii Jawaar Mahammad jedhaa turre sani adda irraa qabne haga gammachuu ayyaanaa fi Firii Abdii Raggaasaa Firii gammachuu ayyaanaa gaafii Oromoodhaa hin deebineedha achirrattuyyuu. Itti fufuu qabnaa kan jedhu kakaane ammoo of eeggannoo nu barbaachisa. Wanni deemaaru ammoo gammachuu amma guddaa akka namni lafa dhiitu kanallee gammachuu akka nama tokkootitti hamma namni achi keessaa ba'uuf Jawaar fa'uuf natti inni dhagamaa haa taatu ammoo yoo lallaal qilleensi waan amma nu guddaa lafa dhiichinullee fakkaatu rabbi ammoo nu haa milkeessu yoo tokko taane waan kana mara irra aanaa akka jedhu carraa nama biraatiif dabarsa. Galatoom namni Kanaadaa irra jiru jira. Kanaadaa irra namni yoo jiraate quba baasa. Saudi irraa na jiru. Na obsa hanga an biyya yaamutti hin dubbatina. Hanga an biyya yaamutti dubbannaan hin baasan nama san. All right. Cadhisaa ani yaama biyyoota hanga danda'ee Kanaadaa irraa nama tokko arga namni biraa jira. All right. Waa lama isinii godha. Daqiiqaa lama ol hin dabarsinaa haasawaa keessan. Murteessaa Kanaadaa irraa. Akka tasaa ta'e carraa lachuu dhiira argatee kana booda dubartii carraa kenna. Galatooma ulfaadhaa ilmaan Oromoo baga gammaddanii. Egaa gammachuun keenya kan waliigalaa gammachuu birmadummaa fi bilisummaa uummata Oromooti jedheen amana. Maaliif
har'a hayyoonni keenya mana hidhaatii gadhiifamanillee garuu darara waggaa lamaa jala waggaa sababa gaafii bilisummaa oromummaadhaa gaafataniif jecha mana hidhaa seenan jechuudha. Yeroo mana hidhaa seenan sababa mana murtiitiin alatti sababa mana murtiitiin alatti seenanii baafamanii jechuudha. Waan seeraaf dheera eeggatee miti haalli kun. Kanaaf amma maaliidha? Dhugaadha akkuma obboleessi kee jedhe gammachuu daangaa darbe keessa seennee ammallee waan hin taane keessa gaggaluu irraa tasgabboofnee wal ijaarree tokko taaneet warroonni mana hidhaa jiranis akka hidhaa ba'an sanis irra hojjetaa. Garuu ammoo sababiin qeerroo fi qarreen ilmaan Oromoodhaa ajjeefamaa as geet sababii hayyoonni Oromoodhaa adda itti hidhamtee hidhaallee bahaniif sababii Oromoon itti adamfamuuf kanaaf deebiin birmadummaaf bilisummaa uummata Oromoo hanga ta'utti qabsoo keenya jabaannee itti fufuu qabna jechuu barbaade galatoom carraa naa kennuu keetiif. Galatoomii amma dubartootaaf carraa kennaa Muntahaadhaa fi Amaane wal duraa duubaan. Ayyee akka mul'atanii galatooma naa kennuu keessaniif uummanni Oromoo baga gammaddan walii galatoo xiqqaa gammadee guddaallee boora argata. Alhamdulillahi rabbiin galannaa ga'u kan nu kenne. Kanatti aansuudhaan jilmi lama gubate sadeeffaan naafattu Oromoon. Kanaan dura bara 1991 deebi'ee 18 isuma 2018 amma sadeeffaa dhufe. Uummanni Oromoo dhumaatiin irraan dhaabbanne, duuti irraan dhaabbanne, boo'ichi irraan dhaabbanne qe'ee Oromoo arrallee gubachuu jira. Maaliif ba'ani warri kun? Maaliif hafani? Oromoon tokkuma Oromoon lama hin qabnu ija keenya ija bitaadha. Mirgaan tokkuma wal qixaa. Kam hidhaa keessa dhiifnee kam baafnee ittiin sirbina tokkollee hin jiru kan sirbinu kan hafe fidaa jechuudha. Deebii immoo duuti ilmaan Oromoo duuni kuni kan duraa caalaayyuu dhiyooma kanatti yoo kan ilaallu taane hedduu dhumatee jira. Isa inni kuni kan Oromoo dhiiga isaatiin Oromiyaa sararu rabbiin nuuf haa godhu. Hin goonas kan goonu yoo wal tokko taanedha. Hin goona akkasii murannee ka'uu qabna. Ammallee deebinee ilaallataa sirbatti mannaa antuutaa fi adurreetu antuunni boolla qotattee irra dhaabbatte. Walli dorgomuuf yookaan wanna jechuun walitti dhufan ilaallataa sirbaa. Maali yoo adurreen achi asu taalte lafa buufi jechuudha. Jarri kun akkasitti jiran. Nu ilaalaa inni ka'an immoo inni dhiisan immoo kana jechaatti nu deemaa jira. Inni nu keessa dhalatee nu nyaachuu jirus inni gamaa taa'ee nu ilaaluu jirus. Kanaaf Oromoon waan kana akkamiin kaane garamiin deemna akkamiin deemna isa jedhu kana hubachuu qabna. Irraanfachuu qabnu mataan keenya inni dura kaleessa ture har'allee ta'uu qaba. Waa takka qofattu na aarsennaan hin dhufe asirra. Haji Buttaa jedhee arrabsaa ture. Oromoodha afaan Oromoo dubbata. Haji Buttaan har'a maal ta'ennaan qabsoo keenya ni kama jedhee asirratti maxxansee jira. Hangaasaan. Opiidiyoon nu keessa jirtu sana inni irraanfatina kan kaleessa diina keenya har'allee diinuma keenya. Waan takkallee raftanii buliina uummata keenya ija mirgaatiin har'a dhaabbadhaa eeggadhaa tokkollee rafuun qabu ija mirgaa isa Jawaar jedhe sana tokko rafaa tokko dhiisaa kan jedhu kun dhiisaati hundaanuu dhaabbadhaa eeggadhaa kan du'e hin deebi'u manni keenya boo'aa jira har'a Wallaggi gubataa jira Gujiin gubataa jira Walloon gubataa jira namni keenya ammallee du'u jira wanni nu bahee nuti gammannullee hin jiru dhiigarra dhaabbatee namni dhiigarra cobaa jiru sanarra dhaabbatee wanni sirbanillee hin jiru itti fufa amma bilisummaan keenya dhuftutti itti fufa qabsoon keenya of hin irraanfatina hin dagatina yaa of dagachuu isa jedhu sana hin dhiisinaati itti fufaan jedha kanumaaf hin dhufee galatooma. Galatoomii deemtaa itti aansuudhaan Amaane. Amaane inni baate moo? All right. Amaaneen jiraachuu baannaan mee Ingiliiz keessa namni as jiru jira England yookiin biyya Awurooppaa namni Awurooppaa irraas keessa jiru harka baase. Okay, Awurooppaan hin jiru jechuudha. Noorweellee ta'uu danda'a bar Awurooppaan lafa bal'oodha. Sultaan Margaa Noorweedha. Okay, kaameraa kee bani kaa kaameraa yoo hin bannee seenuun hin danda'amu jedheera ulaagaadha sun. Ayyee akkam nagaa jirtu. Jirra biyya kan keellee dubbadhuti.
Jarman irraa Awurooppaa yennaan dubbadhe. Yes, go ahead. Ayyee duraan dursee sagantaa akkanaa qopheessitee hawaasa keenya yaada isaanii kennachuudhaaf guddaa galatoomii atis hidhamtoota keenyaa fi hawaasa keenya sagalee ta'aa turtee galatoomuudhaaf jechuu barbaada. Akkuma amma mucayyoon jette hiikkisuun hin ta'u ilaalataa qabsoon keenya ganaadha. Hidhamtoonni siyaasaa hin baane maqaaf Jawaariin fa'aa gadhaadhisanii malee uummanni Oromoo hundi hidhaa akka jiru xiqqoo har'a guyyaa kaleessaa irraa akka waan hidhaa baaneen fakkaataa jirra malee hidhaa jirra. Hidhaa jiranii sagaleen keenya ciccitaa ija takkaan akkuma Jawaar jedhe jira.